guddinameeti gondoritti galchamee gondoritti galchamee namummaa isaa hagan ni jibbu maal yaa rabbi gargaarsa miti maalumaaf na kallatte hagan ni jedhu cabama nama ta'uun qabu hin balleessite jedhama malee wanni kaleessa darbe dagatamuu qabu jechuudhumaa fi waa balleesseefis miti an manuma makkuma qubattoo baal malee waa biraa miti abdii baga himatamtee galatoo lamotti illee ijoolleen koomentii argaan jira galatooma ulfaadha assalaamu alaikum koomentii maal jedhu ijoolleen nan dubbisaara wallaahi argeera akkasiin na jaallattanu irraa kaffallaa dhiisi mubee jedhaa jiru tarii ati nama birriin jalaa nyaatame kana kaffalchiisaa harta fakkaata ijoolleen bulee ituu waa balleesse akka nama kanaafan biraan kiisi mali okay thank you akkanarraa kaffaltanu argeera wallaahi galatooma ulfaadha irraa kaffallaa dhiisi dubbatiin jedhaa ture laa ilaaha illallah anuu sin dhiisu malee maaliif sin beekate dhugum abbaa koo rakkatte akkuma yeroo rakkatte adaraa namarraa naa barbaade siin jedhu yeroo rakkatte natti madhu makiinatti gurgureessinu maaliif boo waa namaa nyaata jinnaanati ansheemina kana nan qabu wallaahi waa namaa walchifattee birrii naa ergi okii bilaa birrii naa ergi nurra qabu birrii biyyatti siida okii mattuutti naa dabarsii birrii abdeettee kennattee naa nyaattee moo rabbii na nyaachisin kaa santaroodha. thank you Tuncaa baaftee moo sii? tuncaan jira kaa jira tuncaan intalli tokko Saudi Arabiyaa keessa jirti abdii koo. Intala Wallaggaati, intala Oromooti. Warra ejensii kana bannaa fi meemee warra ejensii kana ejensii Saudi Arabiyaa, ejensii Dubaay kana falatti nu barbaadaa warra biyya jirtan. Anas siniin jedhe mootummaatti siqaa. Ana jedhe kunoo ifaan ifatti. Anamma takkaa mootummaa arrabsee hin beeku. Ijoolleen kun hundi ragaadha. Takkaa mootummaa deeggaree nama nutsuudha. Garuu tuungalee wallahi caamaa mootummaa gajjiree miicee istiroota ta'etanii shamarran kana balaa kana keessaa baasa. Jara keenya ijoollee kana baraaruudhaan warri hin deeggarrellee itti deemaati yaa mootummaa jedhaa qaama laallatu jechuudha. Ejensii jedhamu tokkotu ijoollee fixaa jira. Walitti fageenya uummataatiif mootummaa argateeyyi gidduu galee ijoollee fixaa jira. Ejensiin jedhamu tokko nurraa hadhaabatu. Rabbii jedha warri biyya keessa jirtan abdii. Waa'ee nama ilaalin. Namni mootummaa deeggartanaan jedhe namni waan barbaade siin jedhu ilma namaarra waan eegin alas siin jedhe. Yalaa kun oola. Alas siin jedhe. Takkaa guyyaa tokko piroofaayilii kaaddeen beeku mootummaa. Hin kaadus. Hin deeggaru hin mormu. Hin deeggaru hin mormu. An namni hin deeggaru shamarran biyya Arabaati. Amma mucattii sana Saudi keessatti du'aa jirti. Ejensii jirri jedhaman kun waan ijoollee saamuu waan ijoollee nyaachuu bannaa taachuu abdi. Mi'a gara karaatti nu fala gara finfinnee karaatti fa'i baala seexaanii dhuma. Ela ejensiin akka ejensii hattuun hin jiru nama danuu saamaniiru nama tokko tokko seenaa baasuun ejensii tokko tokko immoo maal jedhamani tokko maal baasuu jedhama. Siinoo baasuu. Siinoo baasuun akkuma jiru ta'ee danuun nutti fatamu waa'ee birrii kadhaanuu beekanaa sitti dawwala alaa yoo xiqqaate namni meeqatu iyyuu natti mate kumni 500 jira jiraan 700 jira ana zara zaree footuu natti ergameera kan nama 8 yoo isitti erga namoota suuraa nafaa Si wajjin jirra abdi rabbii jedhi biyya keessa jirta ati nama biyya jiraatu nama qeeqaas jiru deeggaraas mitu callume itti jireenya kee jiraata harta yaa obboleessa koo itti nuu siqi migirishiniitti ana siin jedhe migirishiniitti siqi rabbiin biraa argatta dubartii biyya Arabaa kana caala miskiinni biyya lafaarra hin jiru namni rakkataa gargaares hin jiru. Migrishinii Itoophiyaatti siqiiti. Adaraa warra kana ijoollee saamaa jiran kana maal goona rabbii jedhaa daataa jaraa qabna ragaatti qabnaa jedhiiti. Rabbii jedhii mee adaraa yookiin immoo nama biraa barbaadi. Dhageesse? Nama irratti hojjenna. Warra kanaatti siqu. Warra biiroo kana nuu qabuu danda'u. Warra imbaasii hundatti siqu nuu barbaadi galatoomi. Adaraa abdii waan akkanarratti nu hojjedhushi warra imbaasiitti siqu. Eegalee imbaasii Dubaay. Embassy Saudi Arabia, embassy Kuwait. Warra ajajuu danda'u tunuusi kana siin jedhe. Wanni dhufu hin jiru. Bakka. Maraaba keessaa naasofnee kallattii walii keenya waan honi naasofnu jira. Waan dubbachuu kan dubbanna. Xiqqoo as ture waan si gargaara miutii qabadheen taatu. La deeme biyyo. Deeme gastiira teessee nu arrabsiiftee gastiira teessee hattuu jedhamne siin jedhamee aasaas jiru hin barbaadu. Wuraad. Boy. Thank you. Hunda keessa nan jaalladha. Galatooma ulfaadhaa buleewwan. Thank you so much. Ishi, mero boletin kenya ma najuun nagalcha.
amma yaa warra biiroo ijoollee shamarran keenya mana hojii geessitanii qiinxiraama saroota jechuudha. Yaa warra biiroo yoo rabbi jedhe ani sitti laafaan jiru akkas nama kadhadheen sitti kaasa yoo rabbi jedhe maal gooti qaalitiin qiinxiraamni Dubaayin keessa jirtu jechuudha. Sharmuuxaan dubartii dhahee dhala rabsa. Sharmuuxaan jechuudha maal gooti intala durbaa mana hojii geessite ani gaa akkaataa biiroon beeku dhaggeeffadhaala waan intalli boossee natti mattee seenatti maala mana hojii geessite biiroodhaa baaftee yeroon biiroo jiru waan nyaan kennitu waan nyaatamu nageessitee jennaan angiidoon qabu qodaa fudhee kufee jetti dhaggeeffadhaa wallaahi arrabni koo ahidhamu an biiroon hojjedhamu ola an biiroon hojjedhumu inaaffaarraa hin qabuan ani biiroodhuma jedhamu kana iyyuu hin beekuan seera qabeessa moo seera qabeessaa miti kan jedhu hin beekuan waan an nyaachiftu jetti dhageessanii maal goote dhatteeti hojii geessite jennaan mucaa waa baattee kufte jennaan qodaan cabe akkasii natti himtetti madaamii bira dhattee madaamii waamtee kottuu fuudhin narraa jetteeni mirgasiiti madaamii wallaahi jette caammaa miila siirraa baafattee mataa keessa na rukutte jette madaamii gammachiisuuf ilaalaa rabbii jedhaati nutti fidduu irraa kafalla yaa diqaaltota mucaa nyaattee garaadhaa hin qabne dhageessanii maal jette Yuunaayitid Oromiyaan kun isuman beekumoo qabiraati stop soliciting in your Agency Mubarak dhaggeeffadhu. kanaafi mucaa durbaa mana hojii dhattee mataa keessa wayyee United mataa keessa rukutte namni mubee jeesii barreessu qaba mana kan keesseenuudhaaf dhiifama United yaa daraare miira keessan galee beektaa wallaahi miira keessan galee waan miira keessi iyyuu galchu waan ilma dhiiraa iyyuu miira keessa galchu dubartii dhiisi akkamitti akkamitti warri biiroo rabbii jedhi shamarran keenya nyaattee garaa hin qabne waa harkaa kuufee miti hin kafalama malee rukutamti madaamii gammachiisu jettee madaamii biratti caammaa baafattee jette wallaahi amma nyaattee mataa koo keessatti bakka biraan annaane jedhe yaa rabbi na ajjeesiin jedhe akkamitti kana qolamti dubartiin isiin akkanaa isii kan beektaa isii bakka dhalatte baadiyyaa gaxarii bakka ammaa bakka itti dhaladhe asfaaltii argeen beekuun gaxarii keessatti dhaladhe isii kanaati obboleettii kootee jechuudha ijoollee baadiyyummaan jagnummaadha gootonni hadha waaqoo gootuu jaarraa bagadaatu warruma baadiyyaati si galee baadiyyummaan cabaa miti ulfina malee warri magaalaatu amma nu warra baadiyyaati jechuu eegaleera sini galee baadiyyaadhaa dhuftee miskiinni akkanatti qodaan hirkaa qomnaan dhaate warra akkanaa kana yoo footoo finnesi warraa hidhisuu dadhabne warraan hidhibnu warra saamichaaf biiroo balatee taa'aa jiru kanaaf warri biyya keessa jirtan nu gargaaruu dandeessan imbaasii nu qunnamsiisuu dandeessan adaraa rabbii Amma seene kun. eenyu immigration kanaan dura wal argineetu beela immigrants Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, waan gootanii warra ajansii jettaniin kana namni warri ajansii geessee nama rakkatu kan itti gaafatamu waajjira dhimma alaa Itoophiyaati. So kanaafuu warri ajansii kun cufti isaanii waraqaa qabanii waraqaa ragaa qabanii namni waraqaa ragaa qabu ka ajansiin deemee biyya namaatitti akkatama jette namni nama tumuu mallaqa nama dhooggatu bakka dhaqanitti reebichi garaagaraa irra nama ga'uun itti gaafatamaan ajansiisani. Ajansoota warra seeran jiran kana galmee isaanii adreesii isaanii yoo qabaatanii waajjira dhimma alaatti barreessan. So kanaaf warri biyya jiru sodaachuu danda'a amma waan isin beekuu qabdan namni biyya jiru waa baay'ee nuuf nama ala jiru so kanaaf wal gargaaraa wanni akkasii wanni qabataman seeran beeyta yoo jiraate qabataman ragaadhaan hin qabaate maallaqa irraa fuudhaniiti
biyyattii galchi jettee nyaatanii ragaa muuxuu qabnan. Mee ijoolleen ejensii torba torba barreessaa. Guyyaanaa beellamiitti ijoollee ejensii viidiyoo dhufaa asumatti. Guyyaa sii mijatu naa bal'ame obboleessa koo anasii qindeessee viidiyoo dhufaati ragaa wajjin. Agency ani nama dhibba takkaa kan nuyi hin dandeeyaa fi hamma manatti cufamee rakkoo keessa jiru. Nuyinis haala qindeessee viidiyoo dhufu. Anis daataan qaba. Boonaanis daataa qaba. Guyyaa nuu kenni. Yoo dhugumaan nu gargaarta ta'e seera qabeessaa waraqaa jaraa qabna. Waraqaa biiroo jaraa qabna. ID jaraa qabna. Guyyaa nuu beellami immigrant. An viidiyoon hojjedha ijoolleen ragaa jaraa qabna. Yeroo takka viidiyoo takka dhaabbaduudhaaf Okay, galatoomaa. yeroo takka isinii dhageessisa. Dhiifama yeroo tokko Muniir. Rakkoon hin jiru. Okay. Laali waa lama godhuu dandeenya nu amma. Akka nama sooshaal miidiyaa fayyadamutti namni kam